Akkam jirtu Isaaqidha. Galgala kana daqiiqaa 8 hanga 10tti sochii qaamaa manatti. Inni kun moderate intensity dha. Garmalees akka salphaan taane garmalees akka hin cimne sochii jabinni isaa giddu galeessa ta'e sochii qaamaa manatti nuti hojjennudha. Egaan wantoota 5 hojjenna marsaa 2 fi inni jalqabaa push ups'dha. Ittaanee flatter kicks hojjenna. Sadaffaa irratti jumping jacks kan jedhamu hojjenna. Arfaffaa irratti squats hojjenna. Dhuma irratti immoo high knee taps hojjenna jechuudha. Tokko tokko isaanii si'a lama hojjenna. Walumaa galatti marsaa 2 daqiiqaa 8 hanga 10tti fudhata. Egaan na waliin hojjettoleen sinaffeeraa hojjedhaadheen sinaffeeraa abdii sinan qaba akkasiin jooyinii nagootanii tola egaa jalqaba. Egaan inni jalqabaa push up'dha. Push up'ii baay'een keenya hin beekne dheen abdadha. Push up'ii 10 hojjenna. Sirriitti hojjechuun akka bu'aan argannu taasisa. 1 5 10 jechuudha. Amma dhumaatti gadi dhiqnee lafa ga'uu gaafa geenyu ol baanaa jechuudha. Geenye gaafa deebinu tokkonna 10 hojjennee jechuudha. Marsaa tokkoffaa push up 10 hojjenneerra. Ittaanee kan hojjennu flatter kicks jedhama kuni. Kanatti lafa ciifna. Achii booda miila keenya lafarraa kaafnee akkasitti hojjennaa jechuudha. Isa kana sekendii 18 amma 20tti akka nama dalagaa jirutti na waliin hojjechuu dandeessu jechuudha. Jalqabnu sekendii 18 hanga 20tti akkuma dandeenyetti jechuudha. Jalqabnu Egaa naannoo sekendii 18 jechuudha. Ittaanee kan hojjennu jumping jacks kan jennudha. Kanallee kana doona waliin dalagdanii waan beektaniif hin beektu amana. Egaa yaadattanoo ta'es akkaataan hojjedhu kanatti hojjechuu dandeessu. Isa kana 25 isaa hojjennu jalqabna. 1 2 3 4 5 10 15 25 jechuudha. Egaa kanatti aanee kan nuti hojjennu sekendii 18 hanga 20tti squats jedhaman kuni akka nama taa'uudhaaf qophaa'etti kanatti gad buunee miila keenya argaa jirtan kanatti gargar diriirsi gargar bannaa achi mudhii keenya qajeelchine gad buunee garuu lafa geenyu ol kaanaa jechuudha. Tokko innaa jechuudha. Egaan isa kanas akkuma kana sekendii 21 fa'aa hojjennu na waliin dalagaa. Egaa miilli keenya akka nu cimu achumaanis masliin naannoo garaa keenyaa jiru dugdi keenya kan ni jabaatuuf nu gargaara jechuudha. Egaa marsaa duraa xumuruuf jenna. Marsaa duraa keessaa sochiin qaamaa inni 5ffaa high knee taps jedhama. Jilba ol kaafnee akkasitti tuqsiisnee deebifna. Kuni yoo tarii ol utaaltanii hojjechuu isinitti cime akkan hojjechaa jiru kanatti gati baay'ee waan salphaa ta'e hojjechuu dandeessu. Garuu akkaataan hojjedhetti tu dalagdan filatamaadha jechuudha. Egaan filannoon kan keessanii isa kanallee akkasuma sekendii 18 hanga 20 haa hojjennu. High knee taps.
jechuudha. Egaan marsaa jalqabaa xumurreerra jidduutti egaa xiqqoo ishee hafuura fudhachuu fi sekendii 31 boqochuu qabna jechuudha. Achi marsaa lammaffaa itti fufna. Egaan na biraa rafiidha. Marsaa lammaffaatti deebineerra jara keenya. Egaan puushaappii 10 as kanan beektu 10 haa hojjennu waliini. Shan. Kudhan jechuudha. Taansine sekendii 18 hanga 20tti flatter cakes isa innidha. Taasisuudhaan 25 jumping jacks. Demishan ittaansuudhaan sekendii 18 squats. Kana xumurreerra amma isa dhumaa high taps san hojjenna. Kanumaan xumurrachuudha. Haa dalagnu kanallee sekendii 18 hanga 20tti. Fakkaata. Egaa kanarraa xumurreerra kuni daqiiqaa 8 hanga 10tti sirriitti nu hojjechiisa jedhee namana. Isinillee marsaa sadaffaas arfaffaas akkuma feetanitti itti fuftanii hojjechuudhaan irraa gargaaramuu dandeessu. Akkasumallee hiriyoota keessaniif maatii keessaniif qoodaati. Egaan wal jajjabeessaa waliin hojjedhaa. Galgala gaarii nagaatti.